amma biraankiin kamaalee yoo jettan biraankii boombiidhoos jechuudha. Namni kun TikTok irratti TikTok qabana fakkaata hin beeku. TikTok hin qabaaf hin qabuun beeku garuu akka tasaa ta'e argee jira. Kanaafuu biraank irratti hojjechuuf deema jechuudha. Narraalee niyyatu abadan anillee yeroo jalqabaatti biraank hojjechuu deema. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fi keessan isin jecha amma itti bilbilaa viidiyoo keenya hamma dhumaatti ilaalaa laayik share subscribe godhaa. Allahu Akbar. Halo. Akkami? Alhamdulillah kamatti. Alhamdulillah galata isaa waa si gaafachuu barbaada. Si marachuu barbaada. Ayyee itti fufi. Nama si bira jira? Mana namaatu as na bira jira. Okay, irraa siquu hin dandeettu? Maal jette? Irraa siquu hin dandeettu? Callisaa jedhi yookaan. Laalee si carraa wayii argadhe beektaa? Ayyee carraa akkamii? Wal bira argadhe. Haa himuu? Achumatti moo biyyuma sanatti? Biyyuma kanatti garuu asirraa himati bakka biraatti haa ta'u garuu. Ofii namicha ofii jaarsa argadhe beektaa? Namichoon Ameerikaa jira. Diasporadha. Akkami maatii keetii wanna barsiisee naan jedhee ture. Ati ma ofii ijoollee qabaa beekti? Namichi ijoollee qaba haadha warraa qaba. Nama isaati. Akkami jechuun yoo nama hara ol nama fuudhee karatti nama hambisu ni qoranna ga'a. Bare anillee sanumaaf isiniin jedhe isin gaafachuu barbaade. Sanumaaf isin gaafachuu barbaade jechuun maal godhan guddalee ta'u jaarsa. Qabeenya qaba. Usaniitu seenanii sirriitti nama ofii duras qaqqabaniiti sirriitti qoratanii akkasitti gartee fatanaa qopheessitee fi fatanaa sayyoo inni kadabru taate akkasitti harka kallita malee. Akkuma dhufetti yoo haayume jettee qabbalte boodarra keenya kana gaabar eegaa gaarabbiitti sumaati firraa keessa laalaa beektaa kun waa'ee fuudhaa feerumaa keessatti sumaatu muree murteeffachuu danda'a. Ta'ullee maali hiriyaa gaarii yoo qabaatan nama gaarii yoo qabaatan nama mari'ataniitiin murteessanii beektaa? Eegaa hanumaaf asii jeegaa yoo ammas waan itti aanetti dafanii seenanii masii booda rabbiitu itti fide jechuurraa dura ifirraa qorachuu qabdu. Okay, namichi nurrallee fagoo miti jechuudha.
isinumatti dhiyaata akkasii akkami maatiidhaan haa ga'u immoo haa dhaabu immoo nama isaati. achuma adaamama sana jedheen beekuun garuu Adaamaa jira jireenyi isaa moo? jireenyi isaa Ameerikaa jiraata garuu immoo ijoolleen Ameerikaa jiraatti. Eshi maatiin Ameerikaa inni dhaloonni ho'isa warra isaati Arsii moo Harargee moo Jimma moo? Dhaloonni Baalee. Baalee. Amma yoomi akkamii wal bartan onlaayinumaan immoo duraan beektamu? Akkamii amma jarattiin dhuftee siin mari'adha waan hundaayyuu inshaallah waan irra ga'e ishee yookaan boris sii bilbila. Bal'inaa waliin haasa'aa. Ishee yalaba. Eshi. Yeroo jalqabaatti biraankii godha jechuudha. Biraankii kana ittiin himne akka biraankii godhu jechuudha. Inshaallah rabbiin keenya laaffisu wallaahi itti fufa jechuudha. Biraankiin keenya akkanumatti fufa. Namni hammam gaarii si yaada namni hammam gaarii si yaadne waan kana addaan baafachuuf mucaan kun sirriitti waan hin darrattu na gorsaa dhugaa dubbachuuf baay'ee na gorsaa. Kanaaf wanni kana biraankii yoo jedheen muutuyyuu garuu ni nama miidiyaa beeku nama waan kanarra rifatu miti maaliif biraankii jechuun ni dide viidiyoo keenya kan mee inni hamma dhumaa kanatti maatiitti himinaan jedhamu maatiitti himinaan jedhamu nama kan akkuma qorannee irra amma qorannee jedhee miti akkasitti irra kan jedhu irraa addaan kutee itti himne tarii namni yookiin namatti rifachuu danda'an beekuun garuu dhumarratti itti hima jechuudha. Viidiyoo kiyya kana mootuyyuu hamma dhumaatitti daawwadhaa isin jechuu barbaada. Namni hangam si yaada hangam siif yaadne bakka Ameerikaa jira erga Ameerikaa jiraatee itti seenii jedhamu jechuuf waan kana Ameerikaa jira ijoollee qabaa jedheen yaani beektan mucaan immoo nama gaarii nama gorsa waan tokkotti dafee itti seenii siin jedhu kanaaf waan kana akkana godha jechuudha. Kanaaf immoo biraankii yeroo jalqabaati. Biraankiin kiyya kun inshaallah isin jabeessitanii jettan karaa hedduu itti fufuuf ta'a. Akkasuma inshaallah rabbiin naa taasise waan hunduu irratti hunduu nan hojjedha jedhee yaada. Yoo isin na bira jiraattanii isin rabbi gadduu isin na bira jiraattanii na jajjabeessita. Itti fufuuf isin jechuu barbaada. Viidiyoo keenyatti yoo maalitti laayikii jedhe sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jechuu barbaada obboleen kiyya. Sagalee kiyya immoo maaliif ajjeestee haasoftaa warri jettan sirriidha sagalee kiyya ajjeesetan haasaa sababnillee kilaasiin jaraatiif kenna walitti waan dhiyoo taateef namni yookiin giddiidha jechuudha. Isin galee malee jaalataniiti miti isin jechuu barbaada obboleen kiyya viidiyoo kana laayikii jedhe sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa itti bu'aa. Komantii bareedaa barreessaa yeroo barreessitan alhamdulillah bareeda komantii bareedaa barreessaa komantii bareeda barreessuun baay'ee na fayyada na cimsa itti fufa isin jechuu barbaada. Nagaan naa tura baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaju qeeqoo qabaattan qeeqoo mirga qabdanii dogongoroo qabaatu dogongora barreessite irraa deebi jechuun mirga qabdan isin hiyyamee jira karaa hundaanuu.